Akkam jirtan nagaa hordoftoota kiyyaa. Adaamaa keessatti gaa mana akkaan bareedu mana yoo keessa seentan mana beeta mangistii fakkaatuun jaalladhee qaba. Akkuma gartan fuulli isaa durri gibbiin kana keessa yoo seentanii isin garsiisa immoo beeta mangistii irraa nu adda mana qabu mana ajaa'ibaa. Dalagaa fitirjirra. Maal obboleessa kiyya viidiyoon gartuu viidiyoo waraabu jira barmanni kee ta'ullee ani miidiyaa ajeetiin viidiyoo waraabachaa jira maali yoo dhadhiis ta'e qaqqan. Deemoo manni kiyya isu jirta isa manni keessa. Viidiyoo tiiktookii fi miree namni gisee hunda tiiktook irra kijibaatu man dalagu foogii guddoo kana tiyyu majaa makiinaa namaatti jala dhaabbatanii dalagani. Deemoo maal tura. Deemi qaanyilleen qabdu haguman viidiyoo waraabbadhu neegiree ganaa ittiin deebi'u ganaa safara kanaan dhufu. Wow, David. Babayyee dhaamsa takka sii qaba baabaa. Hayyee. Dhaamsa kiyya maal seete? Hayyee. Dhaamsa bareedaan an sii qabu kuni. Hojii nama kadhadhu malee maallaqa nama kadhateen baaba. Wow. Nagaan Dhugaa keeti. Itti qarshii nama kadhattu hojii nama kadhadhu. Kasongo yeye. Mumbali nanga. Rabbi si baasee. Share yaaragachu anda baba guys anda baba guys anda baba guys anda baba share yaaragachu guys anda baba guys mata guys share yaaragachu mata yaaragachu guys Wow. Qoysa isin jechuun nama nyaachistanii nama nyaachifatan. Duboo isin nafee guyyaa jimmataa seetanii hani nyaataniif madiimta. Lafee guyyaa jimmataa seetanii kan nyaatanii yaada. Wow. balaan xiqqoon qabdu baga rabbi si baasu yaadu ayinaaf Hayyee. godha zippii qofooti yaattu na jennu asitti kadhaa meeqaan narraa baasanii Rabbi si baasee waan jeen. Bilcheeffachuu jira moo maali jira qoy gurbaan? Kan itti jirtu. Namni itti jirtu waan isa bira jira hin arkuun baanan sana akkanaadhaan. Amma humaan dhaga'uun waaw. Akan egaa dhugaan sitti himee maal irraan tana malee fadhoo irra dhugaan na kaatee jirti naa kan bakka. Ni goddaan ta'e Ati fadhoo haa guddamu waan akka guddamu naa kan. Sifil kan ganaa leessi kan Maal jechuudha akkanni? kan ganaa. Maaliif fuularraa naman beektu isaati maal isaa namni na kaatee siin jee fuularraa laaltee naman beektu guyyaa sadii guutuu natti hin kannine bara. Qaaliin shayii godhee miigaa amma. Maali biiroo? Haa kutu yoo fadhe aan ajjiiftu maali ganaa amma Allattee araaraan jirta taa'ii. deemee fedhe. Sijaaraadha. Waaw. Viidiyoodha. Jaartii shammadii suuraa si kaasa jee viidiyoo waraabu jira. Asiin nuun dararuudha. Ayyii. Fooforiyo obangisi deem gaa'ee deemna. Taasisaa hunda qonna mana kiyyan beektu isaati. Taasisaa dhaquun fedhoon. Kanaafuu atummaan deekite kottu natti. Haa'u taa'ee deena usmaachan jeemmoo taa'ee deena. Maacha maal akka nama guddatti taasisaan deetu. Naa tajjeese yoo. Haa'u taa'ee haa'u. Caalaa tajjeese siin jaani. Taa'ee deemna. Dantaa nama deemte kottu baan sitti. Irraa ciraatiin see kan gasuu jima. Jettee Wallaa siin deem. garuu bargaa ree afurtu qalame. Ree afurii. Wallaa jaa. Wayaa rabbii wayyaa maaluma ta'eetu yaa. Waaw. Xiqqoo teenya. Mee irraan tana maal laadhamta? Osoo nama hin beekne maqaan balleessina nagannaa jiraadha. Dhugaaqiit osoo nama hin beekne nama maqaan balleessinaadha. Waaw. Silaa shuroon hin nyaaddaa zitaan hin feene durammaa jala deemtaa gurbaas hin feene taa'ee jannaan dittee haatee jala kuttee gurbaan si jibbinaan dhuftee nuti boochee kan jaalatee dabees dachiin hin fuutu qojaa kaa'ees risaan hin fuutu akka hireeteetii rabbi si haa guutu akka hireeteetii rabbi si haa guutu. Akkana gurbaan si hin jaalanne ifiif jala deemtee. Du'aa ishii godhuu malee akka ammaraa si biraan qabdu jechuudha. Waaw.
Yeroo takka takka maaltu si miidha beektaa? Gara laafina kee qalbii namaa cabdu, isa namaa jettee ofii bakka dhabdu, haala toluu kan kee isa namaa toltu, caba namaa yaaltee kan ofii okkoltu. Qulqullina kan kee isa hamaa yaanne, nama beela baaftee isa ofii nyaanne. Yeroo takka takka maaltu si miidha beektaa? Gaaddisa koo jettee muka jala teessu, saree amanattee qe'ee ofii keessu, warra kiyya jettee ofitti hammattu, warra keessa kan kee itti dhadhaammattu, warra si hammatee si waliin gachiisu, warra sitti siqee ilkaan si agarsiisu. Mee kanas godhi, gara laafinni kee erga si miidhatee maaltu bakkayyuutti miidhamuun si ga'e, bakka garaa laafuun barbaachisuun ala garaa jabeeffadhu cufadhu balbala. Warri sitti siqu kumaatamaatu jira, garuu hundaa miti muraasaatu fira. Garii dhugaan sa'iin seeqattuu si jalaa, bofni adeemsasaa marameeti eegala. Tanu. Tanuma ta biraan jirtu fudhadhu. Laal, ka dhugaan si jaallatu hanqina kee laallatu. Hanqina kee waliin gammadee jiraata. Guutummaas hanqina kees lachuutu siif baata. Guutummaa isaatiin hanqina siif cufaa, atis isaaf cufaa jaalalatti fufa. Namni dhugaan si jaallatu dhabdu dhabaa waliin, cabdu cabaa waliin si jaalatee tura. Si waliin cabee ka'ee karaa qaxxaamura. Namni dhugaan si jaallatu ija dhabdu ija sii ta'ee, gurra dhabdu sii dhaga'ee, gammadee sitti siqee si gammachiifata. Jaalala dhugaan qabu si agarsiifata. Kanaaf namni hanqina keetii wajji sin jaalanne waan dhokeesse qabata ol hin baafanne. Namni dhugaan si jaalatee of keessa si kaa'u dadhabinaaf hanqina kee guyyarraan lakkaa'u. Tanuma. Waloloo gorseef keessaa qabdu waloloo akkanaa tana waloloo bareedduu waloloo dhama qabdu jaane waaw abiibii kiyya jiraaddu. Awo saahiba. Waan ajaa'ibaati. Maali wanni ajaa'ibaa? Kaleessa. Ayyee. Qarshii 5,500 darbe. Ayyee. Arra ammoo. Ayyee. Ollaan kiyya tokko makiinaa bitatu. Ayyee. Maal jechuudha? Waan ani yaadda kana yaaddaniisi. Qarshii ta'e deessuwa. Irraa fuuna waan sodaatin. Hojiin kee maali? Fuulin taphachiisa. Fuulli taphachiistaa? Oo haadha manaa fuute? Fuudheera. Waan dibaaqqaa dhiira jechuun kana mee namoota mudannoo waa'ee cidha isaanii irratti namoota gaafachaa jirra. Mee mudannoo maal qabdaati gaafa cidha keetii? Mudannoon akkuma beekamu yaa'u hin jira. Akkuma cidha gaggeessineen booda sa'aatiin taphaa hin ga'e. Sa'aatiin taphaa geenyaan dhaqi barra kinaan jaani. Barra keen naciin neela zallal. Nacii zallalee? Annaa amma lammaffaa yoon irra deebi'ee barra ku kireekin neela utaalee ba'e. Maal bigaa kana hunda? Teebiliitu haaraadha. Teebiliin haaraadha jechuudha. Teebiliin haaraa waan ta'eef ammas sadaffaa itti deebi'ee. Istiikii kiyya qaradhee sadaffaa itti deebi'ee gisee nan barraku. Pireekii fi 15 walirratti hin galche. Walirratti gilmata. Gisuma tokko walirratti galche. Kana bakka. Akkam miree ergasii? Ergasiin booda maarree ispoondadhaa wal barree waan ta'eef gasa gasuma maarree. Gasa gasuudha sanii booda. Gasa gasuma. Iskiraachii yoo hin galle? Iskiraachii anillee hin galle beektaa hin galu. Iskiraachii hin galu wal barree waan ta'eef iskiraachii galee hin beeku. Iskiraachii galee hin beeku. Yeroo saffaamillee yeroo sifiin natti baay'atu. Nan agarsiisa yookaan immoo nas sayyamaa. Isa yaamta miti? Mee namoonni tokko tokko doole fuudhinfaa yeroo isaan iskiraachiitti galan hin agarra. Maalirraa ka'ee tetta kun? Isaan bakka sifii tuqanne jaaniiti. Ispoondadhaan deemu. Sana booda kuwaasii gurguddaan lakkoofsa gurguddaadhaan qaxxaamu. Saniin booda jechuudha. Kanaafuu agarsiisuu yookaan sayyamuu qaba jechuudha. Agarsiisuu yookaan sayyamuu irraan kan hafe kuwaasii gurguddaadhaan qaxxaamuu ta'a. Waaw waa'ee fuullee haasawaan jiru hangaleef galeef jira hangaleef turee sii gala itti yaadi waaw. Ammatu waa dhuyiteeti takka mirqaanteeti takka shaf jetteeti malee. Ani gisee hedduu dhiironni waan na ajaa'ibsiisan kun keessa nyaata keessatti agartan waa gadi garuu yoo daabboo irra ta'e rakkoon qabu. Daabboo tambaan tambaleetii diyya. Miliyoona 20 kanina saayimni kan kee amata lamaaf haayidamu yoo siin jaan kam filatamee hangaruu immoo akka fayyadtiitti. San filannoo ta'eeti filannoon xiyyaa haayidamu. Waggaa lamaa miti. Saniin fuudhamu miliyoona 20. Abbaa jireenya osoo hidhamee
jiraachuu jiru hin jiraanneen isa jiraachisa mana hidhaa keessatti miliyoona 20 fuudhee waayee anjamaa akkanaatii jiraawwate. Waaw. Isin warri jimaa qamaatan. Baala re'een nyaattu maaliif nyaattu? Jimaan qaama keessanii gurguddaa fida. Keessaafuu fayyaa wal qabatee miidhaa hangana hin jaamne isinirra fida. Kanaafuu jimaa firaa dhiisaa. Kanaafuu miidhaan jimaan qabu agartanii arraboota akka jimaan qamaaniin isin hin jedhu. Warri akkas nuun jettan. Osoo jimaa qamaaniin nu dhalan. Osoo jimaa qamaanuu jiru. Qamaa kufuus qamaatiin itti buuf. Taanaadha deemtu baqa. Qamaan kufuus qamaatiin itti buufti. Waaw. Gubote. In a small Igbo, God have mercy upon us. Ya salam, ya salam. God have mercy upon us. Amma so. Saibni kanatis ni jira. Saiba tigo. Bilbilu kana ana la khaste maltati yaw. Yo jala khaste maltati yaw. Hello. Hello. Rosie. Bilbilu kana ana la khaste maltati me. Guyuma khaste bodarra chaw jenne walid damanne dibana sanille dagatteme. Lakki inda ganne. Guyyaan itti azaaba keessaa beekamtiin dagata. Guyyaan san kada gatamu. Hin daganne. Guyyaa azaaba keessaatti beekamni hin dagatu waan ta'eef jecha. Azaaba addunyaa keessa tursiisaa turte Habibi. Inna lillahi. Sujaalalleen kiyya tokko jimaa qamaa jaani. Nama jimaa qamuulleen fakkaatu horu. Ilaalla. Qoymee bilbileetiin gaafadhaa dhugaadhaa dhiiroo. Dawwalee adda baasna. Bilbileetiin gaafadhaa. Dadhabe hiifadhee hin boqotan jettu miskinti tiitiyaa. Hello mi'a. Wayye rostiya. Saati yeroo takka jimaa qamaata jaani. Dhugaadha. Maaltu kana jaayaw siki jiban. Hin qamaatu jechuudha. No yeroo takka osoo hin taane yeroo hundaan qamaa. Wow. Lubbu qabeeyyii keessaa wanni oguu wal qunnamtii saalaa godhe duu maal? Jira. Wal qunnamtii saalaa wanni gizee godhe duu maal yanni ol kana? Yaalme. Titicha. Titicha mi? Maal boonni gizee waa salee duu ani beeku. Maal yaala ka yaali mara kongamu. Ay beeku waan kana kanaachi. Lubbu qabeeyyii keessaa wanni yeroo ol qunnamtii saalaa godhe duu ni jira. Ni jira. Yaalame. Waan jettan badajaran assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi'a maqamu nyaanni amiilikiyya kamji. Maal jetta tamma kanaaf? Maal jennu sheekroo beekiyya. Humaan jennu gaa sheekroo beekiyya. Maal jenname? Si nyaachisanii si nyaatani. Rabbi si baasu. Ruba? Aneetati? Tikkaneeti? Antarajjeeti. Maali hojiin kee? Barumsa. Baratta? Meeqa baratta? Sireesii gacee jira riyyaan. Ashee? Amma meeqa barachaa? Shan geechee? Barumsa ofitti maal godhedda? Barsiisaa ta'een akka inni duraan nu qaqqabtu isaaniitti ijoollee gurra ishii keessa gadi mummura. Gurra keessa gadi muruu eddaa? Maal akka gurra keessa gadi muruu si agarsiise barsiistuu maa margaan?
Siinoo balleessite kaaka takkatuudha. Takkatuudha. Maal tokko takkattaree siraatan ijoollee jabaadhatteetu yoo barsiisteetu akka bakka gaarii gaanu dogoo ta'e wayyu. Siinoo didda kaaka takkatuudha maal abbaashii. Maal abbaashii. Yagaadha ishii bakka. Kun kan amma barsiisaa isaatu jinja. Waan barsiisaa isa godhe inni illee dhaloota isa boodaan dhufa godhuu barbaada. Waa ni haa fokkottuudha boodu. Akan agartee gaa tanarra jiruuma heenya wayyaadhaa si bakka agartee kufaa deemurra baaqii yaa itti cirtee tasgabbeeytee yaaduu si wayyaa biibii waaw. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kaayo. Biyya kana keessa eessa dhaquu barbaadda? Wow. Biyya tana keessa bakki dhagaa silaa hundurtu mana fincaanii qe'ee ittiin dheeraa hataatee deebitu malee wow. Garuu amma bakki dhaqanii hedduu jira.